Miseensi raayyaa ittisa biyyaa yakka gudeeddii raawwate hidhaa cimaatiin adabame. Taateen kun kan raawwatame godina Wallagga Lixaa aanaa Haaruu magaalaa Jiituu ganda 01ttidha. Himatamaan miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'e maqaansaa Fiqaad Siisaay jedhamu ajajaa dhibbaa kan ta'e godina Wallagga Lixaa aanaa Haaruu magaalaa Jiituu ganda 01 bakka addaa hoteela Kimfuu jedhamee beekamutti gaafa bitootessa 8/2017 galgala keessaa tilmaamaan yeroo sa'aatii 2 ta'utti osoo miidhamtuun dhuunfaa Eksii jedhamtu hiriyyaa dhiiraa yookaan jaalallee ishee waliin mana siree kireeffatanii buluudhaaf jedhanii himatamaan kun humnaan rukutee furtuu mana siree kutaa ciisichaa keessa bulan sana erga jaalallee ishee sanarraa fudhateen booda kutaa ciisichaa banatee itti ol seenuudhaan osoo isheen iyyituu reebee dhiitee kabaluudhaan dirqisiisee gudeedeera jedhamuudhaan qorannoon karaa abbaa alangaa aanichaa fi poolisiidhaan godhamaa tureen booda galmeen qoratamee xumuramuudhaan abbaan alangaas himannaa yakkaa mana murtii aanaa Haaruutti seera yakkaa bara 1996 ba'e keewwata 620 muraa tokko jalatti hundeessee jira. Pirezidaantii mana murtii aanaa Haaruu kan ta'an obbo Mootummaa Addunyaa akka jedhanitti hiriyyaan yakkamaa kana miseensuma raayyaa ittisa biyyaa kan ta'e waliin gurbaa jaalallee dubartii kanaa dhiitanii kabalanii shugguxiidhaan doorsisanii erga bakkeetti akka ba'u taasisaniin booda kutaa ciisichaa kanatti ol seenuudhaan yakka kana raawwachuu mirkaneessan. Manni murtichaas ragaa dhimmichaa ofitti fudhachuun ilaalee ragaa bitaa mirgaan dhaggeeffatee falmii geggeessaa tureen booda yaada adabbii cimsu gama abbaa alangaatii fi yaada adabbii salphisu gama abukaattoo ittisaa himatamaatiin ka'e seeraan wal bira qabee erga xiinxalee booda dhaddacha guyyaa bitootessa 26/2017 ooleetiin himatamaa fi fakkaattota isaa ni barsiisa kaayyoo waliigalaa seera yakkaas galmaan ga'a kan jedhuun himatamaa hidhaa cimaa waggaa 7tiin adabee jiraachuu pirezidaantii mana murtii aanaa Haaruu obbo Mootummaa Addunyaa himanii jiru.